Qabsoon hin jalqabne gonfoodha faamame. Akkam namni isinitti shamarran keenya galatoomaa warri godhaarta wallahi. Dalagaan qaba jedhu dalagaan qaba. Maaliif dubbataa jira? Har'aa dubbataa jira. Yaa harka taadhaa godhaa yeroo gootan isin harka keessan taadhaati. Yeroo jechuudha. Koopiliinki marraa kudhan. Salaamu alaikum. Marraa kudhan maali? Marraa dhibba. Maal hojiin qabaa hojiin jira. Godhaa jawaan lafa madaamiidhaan muxxee kee keessa salani jedhiin. Taati kana keessa. Biyya kiyyatti maadadiin. Obboleessa. Wallahi. Dhaqee haala keessa jedhiin madaamiidhaan. Immoo anatu hudduu keetti kaa'e jedhiin. Wallahi. Nagodaa salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagodaayi. Godhamuu dhufseet. Godaa jira bar. Wai tahirat malak komsa ke naan ergi si mesti to hon kopese jiru. Waalaikum salaam. Wala dishfi. La ijo. La kosete. Alhamdulillah. Maal tuwakkaata olmaan haala mijeeffattee haalatti qabdu dhaggeeffadhu. Yeroo qabdee kaate taayiroo ko waanan miira keessa galeen jira beektaa lubbuu dhaggeeffadhu la. Sila sigaa wal gorsuu uma jiru waan tokko sitti muun. Maal goota beektaa ani nam tokko sitti ol hin galchuu ijoollee keenya keessaa qeerroo keenya nam tokko sitti ol sitti galchinaan anaa wajjin ni gaa beektaa si galee malee gastiitti nama buute akkana godhaa nama jechisiisaan jiru si galee. Namni akkasanatti qophaa'a akkasanatti nama ol galchitanii wajjin. Gaarii miti beektaa dhaa dhaggeeffadhu dhaa xaahir dhaggeeffadhu yeroo qabdee ati maal goota beektaa. Jalqaba irratti harkasii miila si hiite uffata si hunda saaraa yaaftee paanti tokkitti irra baaftee. Yaa. Ampuntuu namaatti nabbaatee hojjedha. Ampuntuu namaatti nabbaatee hojjedha. Kalas dhaggeeffadhu. Haa kuturroo keetti hin kaa'in udduutti raa godhanii sana yaa isa laatu reetu kuturroo keetti hin kaa'in dhaggeeffadhuuti. Kuturroo yoo ta'e afaan jaraa keessa kaa'i baas. Yoo ni si ka'e jiraatu. Yoo ni si ka'e afaan keessa kaa'i malee. Udduu jedhaa wal baatu malee. Udduudhaan yaasutti kuturroo. Waan asitti mee godha silaa dhaggeeffadhuuti. Mooftaan godhaa hundi keessan dhaggeeffadhu maal goota beektaa jalqaba irratti yeroo as dhiiqee as baafte dhaggeeffadhu gaala way sitti meen kaa'atii yaada kan keetti fufta hidhattee yeroo as baafattee uffata isaarraa yaaftee waan gaafadhu gaafadhee achi boodaani areeda isaa maa suuraa natti ergameera argeera ta'edha suuricha namichi nama guddaadha dhaggeeffadhu areeda isaa irraa adda jalqaba areeda tokko wallahi itti dhaamaara bar. Paantiin makeessaa jiraan isaa qabde akkana siin taanne paantiin makeessaa jiraan isaa qabde kunturroo keessa irraa muraa jettee bakka irraa muruu qabna yoo si jammar irraa muramu. Wallahi irraa muramu. Ilmoo tokko dhalchine ilmoo qaba miti biyya tokko dhalchinaan isa qaba qalamiin dhalchine. Isiin tokko sun iyyuu biyya harree salaarti waan ta'eef lama dhalchuun qabu. Tokko dhalchinaan ni gaa. Isiin tokko tokko yungaa. Yaa bineensa lama dhalchuun ta'u. Yoo tokko dhalchee jiraate tokko sana anaaf kuturoon irraa muramu. Ilmoo bofa lama dhalchinii. Ilmoo bofa lama dhalchiyaa bineensa baruma ni kun. Aboota happii godhaa. Laargaan. Kan harka qurcaa'e moo yaa happii godhaa koopiliinki godhaa. Innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Aboo ummatuma keenya kanatti maaliif waa ammaa taatu taappiin koopiliinkiin kun. Taap sheeraan godhiniin. Ano boleessooni. Ilaal dhaggeeffadhaa nuti amma fakkeenyaaf isin sobaan jiru yookaan amma qabnee fidaarra jedhaan jiru si galee. Ilaal mucaa tokko sila jimmaadhuma keessaa qabee fidaa jira. Maalin godhaa jira? Kunoona bira jira jedhee muttee haadha isaa sallu biraankii godha. Biraankii akkanaa kana barbaada. Biraankii isin godhaa jiru. Inni karaa barfooludhaa ibar. Agarsiifna jenne miti. Amma sitti moomaa koopiliinkiin goone sila iyyuu koopiliinkii soddomii wayii godhan achitti. Happii koopiliinkii shamarran keenya faana miti mun qabu. Dhiirris warri jala jirtan warri gubbaa jirtan harkaan gadi taa'in oolee maal lafa jedhaa as keessa teessee. Taa'ii godhi taappiif koopiliinkii maadha dhawu. Wakata konde deemina odiin illee lammii keessa dhugune takamee gubat ture. Ijoollee biyya keessatti. Baraatu wayna si'ani moo ani wallahi yeroo kaane wayi waan amma asee kana soo irree biyaa soo deem beeku bar. Miidho keessatti maasaa malee hin beeku waan ammaa isaa arfan.
Wallahi min beeku wallahi yeroo Nama biraa galchaa mana guutaa nama ol galchaa mana guutaa. Nama sadii bahee dabalti ol galchaa. Sigale maana wal gale maa silas iyuruma malee maal fayyada kottaa wal galaa warri yaada gaggaarii qabdan nama cichi maan argine baran malee. Namni yaada qabda tokko 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 danda'e. Amma lagai. Tokko baa'u nyimoti. Tokko baa'u di beek ijoolleen keenya. Inni kun mushurraa wayiiti moo? Itu sama kita dan juga toko-toko mudi waktu tiba-tiba mudi ribut asendu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu abdi ya. Jara alhamdulillah. Mutte ala modi. Modi adam ne me bole so nuti nama kabata mamale nama modi kabatu minami kan berbardu sigale. Nama saya nabi Ramadan saat yang makan nama dibadi batabau. Waa'ee uummata bushtii kana Yaa. haasawaa osoo hin taane hojiidhaan agarsiisudha waan ta'eef bakka hojiidhaan irratti xiyyeeffachuu qabna malee. Mee koppilingi kuma galchaame koppilingi kuma galchaame. Boleto nuti kayak mana kayak pai mana kau dah boleto. Saya mana tinggal mesur amale aja chat dan nubar. Saya mana tinggal mesur mana bak mana kau isi ni. Obboleesso in ajjeefna booyaati maaf ajjechaan nanne bilgoona haadhasi ummanni kun oromoo miti oromummaan si bar laala geeffat amaara nama meeqa karaa kanatti ama arsii qaba ol takka amaara qabdi bitti yerosiin kun walloo qabdi jimmaan qabdi kun dhiirummaa jaraati oromummaa jaraa ibsaa kun nus dura bu'e qabe jarannu qabe bar lubbuu ofii irratti abbaan fedhe yoo ofirratti lole namni akka shari'aatiin akka seeraatiin namni jara gaafatu hin jiru si galee wanni akkana wanni kun isinii galu qaba biliyoo goone wanni nu gaafatu hin jiru obboleessu maal taate namni gurgaa qabdanu namni gurgaa qabdanu amma namoota tokko waddaa namni gurgaa qabdanu namni galgalaati waan nu nama berkau ada lakon torba tukar yalla let's go lakon torba abdi ya san dabon gastin harga tusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inno antu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kam jirtu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nagajir nakama Dubbatina amma Mega orang tu berada kan. Afaanii dubbatinaati dhumas tokko galgalaas baame gochaan agarsiisudha malee waan tokko hin hocinaatiin amma. Amma ya hiitaniis of hin dhukkubsinaa jedhaa. Hin gadhiifne ammallee mucaa sana jalatti hin gadhiifne mi? Ayawaana hindeeti maal gadhiistesi? maal gaddi Okay. Waalaikumsalam bila lagi pada wani Ate galgala shan jadi tokko qabdu shantee. Bukan saya dulu kabar lagi pada meme kopi kena kumat baca gawanan bisnis jual mal ko darta yaki. Kura kopi link kitab tapi kura billah alaikum. Gade ko bicara mau mana jala ko mana sabi sama aku gade ko bicara mau mat ko jimma ko curi de tara. Gade ko bicara jala putra. Amma ijoolleen keenya hundi keessan of qopheessan. Wari ko wala gade ko tasbi. Ko tisle ko tuman gisti. Abdi ize kan olar kisi hai. Ize mal tay ko TikTok yero unda sadde de mal ta ize. Billah alaikum warriga de bon tain artiya min tayni ngati warriga nya ko link goda rabbi salada Jirtuu nagaa keessa ni jiru fayyaa keessa ni qabu. Goda hundi keessanu. Mana koppili nagaa keetti. Jirra bari didanii ammas dubbii jammara waan ta'eef nuti ammas itti fufna duraanis kabajaa namaas ni beekna ololli qaabsi qabbaneessuus loluus ni beekna waan ta'eef tiiktookii gubbaa malee kaayyoo keenya gubnee ajajjabaan nuti isiniif qopheessine isiniif hinna amma barbaaddan soorri fiddanis immoo mul'isa. TikTok kan ke kubate ke badu ize jira miti neda mesha neda sun sibira jira Inni daa gubatee jira kan biraatiin hangalaa qo'e amma tiiktookii biraa jira ammas. no jechuun asii neda sibira jira miti Jira mucaan jira kunoo jira. Marram shaatti jira asii harka lafa lola bari TikTok ko farra kan jimla faan jamma jira. undi kata nije ko ko abdul ka ba idan dine jira wante yola sanyi ko ras jiru ize kana tibala Namni jirtan namni Lakka saabuu de malamma hamma jami. Ono wal biraan keessanu. Ijoollee gaasaraa wayne bira jira ijoollee gaasaraa arsii keessa ijoollee gaasaraa jedhe mucaan. Fooloo targadhaa fooloo. Itti daddabalamaan fooloo gubdee masi gubdee. Fooloo si goone. Aboora Fooloo wal godhaa hundi keessanu.
Kanaan booda kalas dhumaate kalas. Bakka jirtanuu hundi keessanuu yaa Akka moo ibduu bahin deemine uummata horii kanarraa barre. Kana laafinummaa nama argite akkas namatti taphatte. Maarree jarri jedhan sana tokko hin dhaga'ina. Akka amma abdii jedhee keessa lafdii nyaakati jette. Kalas koi kan biraatiin an seena video kan biraatiin an fuudhii dhufa koi TikTok biraatiin. Ijoolleen qabura kan jiru. Yalla. Ada kana kaban da amalleen qabne mucaan inni jira bar. Qabaa gosa kan biraatiin seen bakka. Taapu bu'en deebi'a. Yalla. Yaa kana joode maaluma goyaa butoo lafti yuudite. Lo indi jarjarina wallahi lafti indi ati galgalma yeroo mana baru siif hin barreessa shi Taahir. Rakkoon qabu yaa yeroo yelan jiraatu. Aishi. Abdiisa gurgurdan. Jolle koppilinki kana kuma galchaa billaa alaykum koppilink godha jolle shanan gibee taap godha. Irra faajiru moo manni markaa hin deemne silaansaa. Welcome brother. Wamena galchime yette nansi galchime maal qabda laata? Yaadamoo tarii moo yookaan inni uummata keetii kun sitti dhagaamnaan arsii qabde moo? Dhagaa Muusaa kamiin dubbatta mataa keessaan hojii aramaa deengadda ijoolluma keenya naga dhiisanii malee. amma gaafa ijoolleen kee tokko amma gaafa ijoolleen kee tokko qabda gadi jaarsummaa minaamin jedhamu bakka jaarsummaa wanna keenya kanaan booda wallahi. Jaarsummaan haadha isaanii mata jaarsummaa isa ofiin dura namatti ishanii kan jaarsummaa jedhan sanaan dhaga'inaa namni tokkichaan keessa hin dhaga'inaa. Kalas. Subaasa sobooniin ta'u salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen gada boon ta'in warri keenya hundi keessan koppilinkii godha. Koppilinkii taasisaa godha fu'ee weelka. Nagaa keetii abdii kam. Jirtaa milima kennaa fayyaadha. Jirra habibi. Nama gagaafadhaa nama Ammi nama teenya koppilinkii taappii godha let's go. Siniif gala. Ijoollee kee gamaa sabboota. Galgalli ga'uu dide kaa lubbu galgalli ga'uu dide. yaa kii galgalli sii maal kana ga'uu dide. Nanchin kamaara baa. Wallahi galgalli ga'uu dide sii. Sinii gala. Kanaafuu guys taappii koppilinkii sirriitti godhanii. Woi isi Oromiyaa jedhamtu kana ol galchina. Kottu Oromiyaa meeme. Komentii si beektaa reefin dubbisaara waan si rakkatti gaafadhaame gubaa keenya nu olchaan jirtanu. Gubaan udduu keessaa sin gube moo waan biraa yoo ta'e galgalaan isin agarsiisa jedhaan jira. Gubaa walii as. Yoo buddeen isin gube kan muddeen jiru baakamachi sin qabanii. Gubaa isa kaminni. Gubaa danuu baasa beektu. Gubaa isa kam rakkatte lu. Udduu ta'e biyyeen jira jiru rakkatti si salee si qabbaneessu hin qabu. Si galee. Kanaan achi immoo hin argitan galgalatti qopheessinee fidaa irra afaan Oromoo dubbachaa irra. Deemaa asirraa abdiyyee gubaa keenya qabbaneessaa jirtan. Gubaa isa kamii qabbaneessuudha sin. Isa kan si saluu ta'e daabboo namni siif haa godhamu. Sii goona nama habibi. Saluu ta'e nama sii goona habibi. Maarku yaaki. Handayyuu namni nu Dubbatan baraa dubbachuudha jetti. Koppiliinki godhe amma komentii barreessitu abdi. Koppiliinki goote. Amma gubaa himattu koppiliinkii si'a meeqa godhi jedhiin. Gubaa kan biraati malee kun lubbu. Gubaa kan Gubaa isa kan biraati malee kun isa gubaa isa kan keenyaati ree. Adda baasi komentii keessa Gubaa kan daabboon nama bubu yoo ta'e isa kan daabboo ta'e lubbu nama sii goona yookaan yoo suudii keessa jiraatte wanni ergadhu sin na bira kottu. Gubaa isa kana adda daabboo yoo ta'e jedhee nama goona rakkina qaba. Isa kana adda daabboo ta'e kanaan achi immoo waan gochuu qabnu ni goona jedha. Amma guyyaa kana ijoollee mijatu. Abaa midaa jechuutti guyyaa kana dhiiraaf hin mijatu waan ta'eef hojiirra jira namni araba bira jirtu ta'a. Kanaaf wennaan gubaa isa kan daabboo ta'e abshir. Kanaaf wennaanii warri dhaggeeffata gumaa nu baasa maarree godhaan jirtan jira artan rakkoo tokko qabu sin koppilinkii godhaa inni jedhame godhaa jala taati keessan kanum. Gumaa caalatti gumaa irratti gumaa kaffalle bar. Kanaaf wennaan dubbisuma sana har'as ni jirra. Koppilinkii godhe amma kana yoo koppilinkii goote galataa qabda. Taaptaap yoo koppilinkii goote galataa guddaa qabda waan biraan barreessi. Namarraa barataa namni dhiidhataa namni garaa mure hangaraa nirree nuti gammachuu qabna habibi wallahi ni taphataa kolfaa jechuudha dachaa dachaan
isinii baafna. Wallahi rabbi tanga gadha ijoollee isinii gala. Amachaa kolfa dhaggeeffachaa jaraan isanii kaffalla. Mikinaatu nuti ijoolleen sanyii mootii hin beektan afaanin iyyuu bichaa miti si galee. Jarri kun silaa amma fu'e awwaan tokko waaran jara yaada jaraarraa hubadhe dhaggeeffadhu fu'e sittanima. Maal hubadhe beektaan? Dheengadda waliin yoom qabdani piraankii gootanii aboo shooddicha kana biloo godhaa yaaki. Biloo godhaa shooddee diqaalaa kana. Balan biloo kan wallahi kana booda. Shoodde bilookin. Sareetti nana waan argin boota ilami sare. Fuck you. Wallahi ijoollee bakkeenya afaanii qalqalchettu na biloo gidduu sitti gadna. Warabbal kaa. Lamiin dhiifti. Bakka gaanda jalan deeminaa yoo barbaadan fooloo keessa narraa kaafadhaa deemaa warri aan isiniin ta'an. Haallage kanaan achi jalatee sanii waan ta'an bareessin. Akkana isin arabu yaadoo miira keessa galee waan barbaadan haa ta'an. Si galee of kabajaa. Tokkoffaa laafee awwaanan ijoollee kanarraa hubadhe dhaggeeffadhuuti uummata arsii kanarraa. Dheengaddan ijarri wal lolanii maal qiyaamaa walitti buusanii inshaallah kutaa jarrimti baaleedhaaf arsiidha wal qoodanii arsii baalee qabna nuti sikkoo mandootti benna mandoon haadha ishee dha'u. Si galee kanan gibee uummata sikkoo mandoo. Baalee farsii tokkuma nuti biratti. Baalee yoo qabne udduutti muka keenyaaf arsii yoo qabne sudduutti muka keenya. Si galee nuti adda jedhan baafnu amma yoo nuti qabne an baaleedha jedhu yoo nuti arsii qabne an baalee jedhanii nu qaba waan ta'eef waan akka kana ittiin seenina. Baalee arsii mi bakka gari yellema tokkuma wanni isin galu. Tokkotti bee. Baalee arsii mi bakka gari yellema. Si galee lammaffaa amma wannan hubadhe jedharraa. Viidiyoo sana lafaa qabna nuti waraabbanne si galee lammaffaa ammas immoo dhaggeeffadhu viidiyoon sun lafa jira akkuma jiruttu ammas immoo deebi'ee ummanni kun duraani inni kaan dhayeer kaaba'e isa kaan immoo wal qabanii piraankii wal godhanii wanni jarri nu godhan mucaa tokkitti daa'ima tokkitti ibsa sana malee kan biraan jiru har'a tarii akkuma jarraa mucaa deemu kana mucaa karaa deemaa nyaata nyaachuudhaatti godhe immoo maal waan akkasii wayii jira. Mucaa miskiina karaa deemu qabanii qabanaanis mana gaambu'ee jiru suma fakkeenyaaf wal dhiibamee jiru qabattee miidiyaarraa fidatte si galee qabnaan hin dhaabbanne jechuudha bara ammas nuti hin dhaabbanne si galee abbaan fedhe nu dhorguu hin danda'u sichi bakka itti jabaadhaa bakka jirtan wal jabeessa. Mutawwaa areeda jilbaan gahee dafoo edeemu tokko kan arsii adda gargara dhufu sinii galaa tokko mutawwaa areeda foo edeemu sinii galaa ciccimaa qabna barnu sinii galee. Tokko shabaabarree fuudhu daa'ima maarree fuudhaan jiru nuti sinii galaa amma immoo duraan akkasii walitti qaba daa'ima nyaatee garaan qabdu nyaatee qabaa mibbaan nagar yellem daninaa madaala nuti abiibi dhaggeeffadhuuti baay'isnee mana kana keessa lama mana sana keessa lama akkanaan dachaan yoo agarsiisu kan akkasii harree keessaa dhalanne sinii galaa. Qunxurroo arsii muree saree jala buusee seenaan dalagee namummaa qaba. Naabana. Qunxurroo arsii muree jechuudha. Inna baddalnaa kun ilmaan jummaa abbaa jifaan. Akka Oromiyaa kanatti. Oromiyaa wallaahi kan seeraan si gaabbeera. Kan seeraan si gaabbeera sorry. Bani Oromiyaa akkasii wantu kee wallaahi eeganaa komentii biraatti barreessine koppiliinkii nu godhaa. Oromiyaa koo sorry koppiliinkii